kabajamtoota wantoota sagantaa miidiyaa FNN kanan jiru ani Minnesota as jiru stadiumii Greenfield Stadium kan jedhamu Minnesota keessatti kan argamu Osfaanaa bara 2024 irratti kan argamu jechuudha. Egaa akkuma beekamu Urjiinii fi Dirree Dawaan taphachaa jiru amma Dirree Dawaan galchii lamaa fi duwwaadhaan dursaa jira jechuudha. Akkuma beekamu sababni inni anas jiraadheef as dhufeen jechuudha waa'ee Gadaa Baankii beeksisuudha. Gadaa Baankii akkuma beektan Oromoon gama diinagdeetiin tokko ta'ee qabeenya isaa walitti fidee waan tokko irra ga'uun barbaachisaadha. Kanaaf Gadaa Baankii bitachuudhaaf sheerii akka bitatanii hundi keessanii bitachuu qabu jechuudha. Akkuma beekamu Oromoon gama diinagdeetiin gama diinagdee guddisuu keessatti duubatti jedhee jira. Dirree fi urjii as keessa jira garee lamatti jira. Meeqa galee amma goolii meeqa galte? Eenyu galte? Urjiidhaan eeggarta kanaaf. Yaa ta'u haa tapha gaarii dansaa argaa. Akkamitti kubbaa miilaa jaalattaa?
Taphataan cimaan as keessaa kam isa kamidha? Garee kam deeggarta? Si gaddee waan kennamutu jirama. Maali hoo? As hamidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaan Faaktii Niwus Miidiyaa kan jiran as Minisootaa dirree kanarraa dirreen duwwaa fi sadii urjii tursaa jira. Egaa asitti keessummaa kabajaa argee jira. Eenyu deeggartu? Ana salaatiin ibsaatiin aanjaan biyya tuutoo Kanadarraa dhufnee kun oolan gammoojjiin nuyi taa'u jirra. Halkan gaarii qabaan lagaa eenyu moohaa ni laallata. Wancaa kan fudhatuuf kan dalagee jiru fudhata. Kunis Heeman Jaaniin gaarii sirraa dhufee eessumaa tahaa fi kanaaf jecha itti fufi atiif dubbadhu fiyyaa. Kiyya. Nagaa. Fayyaa. Toronto irraa dhuftee moo? Asuma. Minisootaa. Okay. Garee kam deeggarta? Dirree. Goolii meeqan dursaa jira? Lakkoo taphataa cimaan isa kam jettee yaadda? Ati yeroo duraatti ilaalu yeroo duraatti argamu. Amma taphataan amma sirriitti cimaa jiru karaa bitaatiin taphachaa jiru. Yaa gama bitaatiin yaa. Waan taphachaa jiru. Lakkoofsa 11. Yaa sirriitti taphataa jira. Okay. Ati tapha kubbaa miilaa kan ijaarratta? Okay. Isinoo tapha kubbaa miilaa kan ijaarratta? Akkamitti ijaaranne? Fiizikaaliyyuu jala. Ni taphannaas. Ni barsiisnaa ijoollee teenya ni jiraneeshinis akkasumatti barsiisuu qabda. Kubbaan Boonsaa jedhama kunis ilma kiyyaa? Qolloota gaarii. Toronto irraa dhuftan? Ani noor jiraatota irraa hin dhufe. Wallaahi jirra buni fi jira. Biyya takka gaa. Biyya takka ta'e gadaa baankii sheerii bitattanii asumaan iska gadaa baankii beektu. Bilbila keessa naa galuu dandeessu ani gadaa baankii dalageetti. Egaa ni raba. Oromiffaan haasa'u. Gadaa baankii isaan waliin. Waa'ee gadaa baankii jechuudha. Yoo lammummaa keessan jijjiirtan doolaar 800 irraa jalqabdan jechuudha. Yoo lammummaan jijjiirre ta'e immoo qarshii Itoophiyaa qarshii 20 irraa jalqabdan. The minimum. The maximum 350 million. Egaa caffee aannanii yookiin Meeksikoo irraa wannoo qaba. Lafa godhatee jira. Gamoo mataa isaa qaba. Jamii 90 banatee jira. Yaa bilbila keessan qabachuu barbaada. Bilbila keessan Sagal duwwaa shan. Lama lama jaha. Saddeet lama. Saddeet sagal. Maqaa eenyeen? Salahadiin Ibsa. Ibsa. Ilma Ibsa. Toronto. Maatii kan hundumaa waliin argachuu danda'ama jechuudha. Would you able to share to them isaanii hunduma isaaniitti filannoo jechuu dandeessa? Maaliif it is very important. Oromoon ikoonomiidhaan power hin taane jechuudha. Siyaasa waliin hojjechuu dadhabne diinagdee waliin hojjechuun barbaachisa. That is very important. Waliigal. Alright. Mee ati as Minisootaa jiraatta waa'ee Keessumaadha. Yaa kubbaa daawwatu. as Minisootaa jiraatta moo eessa jiraatta? Waa'ee gadaa biyyarraa dhufte? Biyya dhufte? Gadaa baankiin nageenyi? Adaraa seeraa. Haa ta'uti waa'ee gadaa baankii qonnoo jedhee jira. Aadaa seenaa qabatee jiran sheerii sun jira waan ta'eef waa'ee isaan qabatee fi uummata qabatee. Fayyaa naa ta'a. Sheerii bitattee ada warraa keetii? Ilmaan kee? Kunis ilma kiyyaa? Egaa waa'ee gadaa baay'ee barbaachisaadha. Lammummaa hojii jijjiirree ta'e doolaara 300 irraa kaasee bitachuu hin dandeessa. Yoo lammummaa jijjiirre immoo as Itoophiyaatti 20 irraa jalqabe. Abdii hanga miliyoona 100
40 bitachuu jiru. Ariiwwan bitachuu maaliif qarshii waan barbaanneef balleessuu dandeenya. Laaf akka inni gadi gatuu dandeenya. Akka gatteetti ilaaliti. Daddy, come on. Oh, sorry. Where are your people at? I'm straight ahead. I'm straight ahead. I'm straight ahead. Hurry up, Bingo. We're good, chat. By the way, kan jara kanan kubisin na. Jel kamera. Bos. Hai. Akan aku ni. Agak tu kebinya sakit. Ini ni kita. Kami kan sama mereka. Gas addition kita satu ni jara video kita. Did she help you or actually? Doonii afuraan qaba. Doonii asirra jirti. Hawa qabu. Namni baay'ee tajaajila gahaa. Noole. Haa, hojii asuma. No, si bilbila koo si wal okay. Boonsaa jedhama. Dargaggoota baay'ee qabu. Orang nak kasih jenis sana, generalon ni je. Ground forcing berapa? University cuma tesan. Daddy, please, let's go. Boni, let's go. Please. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa Fact News Media as Minnesota jiraadha. Har'a tapha Osfaanaati irratti gareewwan kubbaa lamaa taphachaa jiru. Akkasumas immoo Oromoonni bakka adda addaa London irraa, Minnesota irraa akkasumas bakkeewwan garaagaraa isteetota Ameerikaa keessa jiranii dhufanii asitti argamanii jiru. Amma immoo keessummaan kabajaan as jiru kun Obbo Biraanuu jedhama. Mee inni maqaa isaa ibsu waa'ee immoo Gadaa Baankii maal akka inni asumarraa isaa dhageenye. Galatoom Biraanuu Ukaakojii jedhama. As jiraata magaalaa lakkoo Minneapolis Minnesota jiraadha. Akkuma tasaa oduma deemnu walitti dhufne waa'ee Gadaa Baankii odeeffannoo ati natti irraa ka'ee baay'ee akka ati natti himtetti barbaachisummaa isaa baay'ee ittiin amanee akka nama tokkootitti odeeffannoo kana dhabuun irraa kan ka'e yeroo akka tasaa gara biyyaa deemnu baankii garaagaraa keessatti akkaawuntii haa xiqqaattu bananne irraa amma yoo ati natti himtu ammoo argitee haa xiqqaattu yoo mallaqa xiqqoollee yoo qabaanne gara biraa irra fakkeenyaaf baankota garaagaraatti jira maqaan isaanii dhaamuun illee waan barbaachisan ta'a fuunee yoo baankii Gadaa jedhamu kana keessa kaayannee humna kennaan yoo sheerii kana bitanne akka sirraa hubadherraa baay'ee barbaachisaa ta'uu isitti amanee ofii kiyya amanuu qofa osoo hin taane namoota hubannoo haga kiyyaatiif naa gadillee qaban namoota hubannoo itti dhiyaadhu akka ofii wadde kana hubachiise akka maamila yoo taane sheerii kana humna isaan danda'anii namni hundinuu akka bitatu haga na danda'ameen hin kakkaasa jedhee xamanaa kanuma. Mee ulfaat kana sirriitti ibsitee akkuma beekamu gaa baankiin Gadaa baankii new generation yookiin immoo dhaloota haaraati. Irra caalaa kan sheerii kana bitatan dargaggoota
namoonni immoo hojii kana geggeessan immoo hundi isaanii Oromoo cimaa kan ta'an baankiiwwan garaagaraa kan hojjechaa turan asitti dhufanii koomitmentii guddaadhaan kaffaltii guddaa odoo hin ta'in jechuudha uummata kana sarbi goona jennee gara kana dhufanii ati immoo namni keenya akka irra caalaa dhufee gara diinagdeetiin abbaan barbaade wantoo wanna fedhe jechuun fedhii biraa qabaachuu ni danda'a. Wanni waloo nu godhu tokko irra caalatti diinagdeedha jechuudha. Nuyi diinagdee irratti hin jiru. Akka namni diinagdee kana irratti itti cimee sheeris bitatee upper hand ta'uu ati ergaa dhalattoota diyaaspooraas keessa jiranii fi kan biyya keessa jiraniis maal dhaamsa dabarsita? Dhugaa gaafii natti na gaafatte kun gaafii baay'ee cimaa. Duubni keenya yookaan baakgiraawundiin keenya waa'ee diinagdee kanarratti hubannoon nu qabnu baay'ee namni keenya sabni keenya baay'ee gadaanaadha kun dhugaadha. Maaliif namni waan tokko aadaa isaa yoo ka aadeffatu ka baratu muuxannoo argatu akaakayyuu abaabayyuu waa irra dhufe waan irra darbe ammoo abbaa isaa irraa waan dhaale nuti ijoollee qotee bultootaati sammuun keenya akkasuma yaada ture garuu yeroo ammaan kana yoo laallu utuma hin jaalanne argite nama baraa waliin yeroo waliin yoo waliin madaallu bakka jirru san keessa darbine san baakgiraawundii keenya yookaan dubboo keenya kana dhiifneeti gara addunyaan qaroominna addunyaa kana waliin deemuu barbaachisaa ta'uu itti amanneet akkuma danda'ameeni diinagdeen guddachuun diinagdeen utubaa jireenya eenyummaa nama tokkooti dhuunfaa individual irraa kaasa jechuudha. Kanaaf waan nu barbaachisan waan godhuu nurra jiru hundumaanuu godhuu irraa gara boodaa uf hin qusannu jabaadhaa isiniin jenna. Gadaa baankiin kun akkuma tasaa utuu deemnu walitti dhufne namoonni akka hubannoo hin qabanii nama keenya akkanatti hubachiisaa nuti ofii kennallee warri hubannillee nama hubachiisaa ittiin fufnaa jabaadhaa isin waliin jirraa jenna. Diinagdeen ammoo akka guddachuu nurra jiru humni saba tokko humni biyya tokko diinagdeedha utubaan kana ta'uu amma dhaloonni lafa kana irra jiru barreerraa. Kanaafuu waan nurraa eegamu hundumaa hin goona. Baankiin gadaa jedhamu kun ammoo maqaan isaa qofti nuga maqaa gadaa kana utuu kun jiru akkaawuntii gara biraatti illee banachuu yookaan waan qabanillee gara biraa kaa'achuu irra sassaabne gara keessanitti hin godaannaa jedha. Ulfaadhu obbo Biraanuu ergaa cimaadhaan nu dabarsitanii ulfaadhu galatoo. Fayyaa ta'e. Uffata Jimmaati. Mee waa uffata kanaat fi maqaa keenatti. Maqaan koo Siriyyaa Abbaa Sadii Abbaa Saambiin jedhama. Dhalattuu naannoo godina Jimmaa aanaa Gommaati. Akkaarotti dhaladhee uffanni kun uffata aadaa Jimmaati. Kalara
gosa biraatiinis qabna. Ulees qabna. Kunaasitis qabna. Akkas fakkaata gaa. Galatoomaa. Yeroo jalqabaatiif irratti hirmaatte moo amma moo yeroo baay'ee irratti hirmaatte? Yeroo baay'ee irratti hirmaadheera. Kan ammaa kun garuu adda hedduu nama hedduutu jira. Hedduu namatti tolaa baay'ee gaariidha. Maali wanti barana adda godhee si gammachiise keessaa? Wanti adda godhee uummanni Oromoo akka kanatti walitti dhufee waliin akka kanatti kanarratti Osfaanaa kanarratti hirmaachuun isaa hedduu nama boonsaa hedduu gaariidha. Asumaan dhumarratti waa'ee Gadaa Baankii beektaa? Gadaa Baankii hin beeku. Waa'ee Gadaa Baankii nageenya wanni dhageesse jira? Wanti nageenya. Sheerii nageenyas sheeris hin bitan. Yoon sitti mee fedhii qabda bitachuudhaaf? Itti yaadee har'a osoo hin taane yeroo biraatti yaadee. Har'aa odoo hin ta'in ofii keetiif. Tole, ulfaadhu. Egaa maqaa keetii fi iddoo jirtu bakka jirtu naa ibsitii fi waa'ee Gadaa Baankii. Hayyee ani maqaan koos Niyyaa Abbaa Sadii Abbaa Saanfiin jedha. Naannoo Jimmaa Abbaaroottiin dhaladhee guddadhee amma biyya Ameerikaa Minisootaa keessan jiraadha. Gadaa Baankii bitadhaa wal taanee harka wal qabannee walaa guddisnu bitadhaa laalaa websaayitii jiraarra galaatii laalaa bilbilaa gaafadhaa. Waan jiru hundayyuu addaan baafadhaa wal qabnee harka wal qabnee haa guddannu jedhaadhaan tokkotti galatoomaa nagaa ta'a. Sheeris hin bitattaati? Ayyee. Ulfaadhu galatoomi. Fayyaa ta'a. Egaa akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM ani maqaan koo Taaddesaan jedhama. Kana argu Minisootaa keessatti Osfaanaa bara 2024 kan qophaa'e Minisootaa keessatti jechuudha. Amma taphatamaa jiruun Direedawaan urjii 2-2dhaan dursaa jira. Akkuma beekamu kaayyoon anas dhufeef waa'ee sheerii Gadaa Baankii. Gadaa Baankii akkuma beekamu duudhaa fi seenaa aadaa uummata Oromoo qabatee kan as ba'e baankii jijjiiramaa, baankii dhaloota haaraa yookiin new generationidha. Baankiin kun immoo sheerii gurguraa jira. Akkuma beekamu biyya keessatti sheerii holdaroota 28,000 ol kan qabu akkasumas immoo damee biyya keessatti hanga 90tti kan bane kaapitaala isaa biiliyoona 2 hanga waggoota 3-5 dhufe keessatti immoo gara kaapitaala biiliyoona 7tti ol guddisuudhaaf kan hojjechaa jiru halkanii guyyaa. Kanaaf diyaaspooraan ala jirtan hundumti keessanuu sheerii bitachuudhaan uummata keessanis ofis gargaaru Oromoon dinagdeedhaan guddatee badhaadhee saba ambiraatiinis addunyaa irrattis akka ol dorgomu hundi keenyaa gahee baahuu qabna jechuudha. Kanaaf namni hundumti sagantaa kanarratti argamtu sheerii bitachuudhaan qooda keessan fudhachuun barbaachisaadha. Namni dinagdeedhaan hin guddanne, namni dinagdee of harkaa hin qabne egeruu bahuu qaba. Oromoon dinagdeedhaan hojjenne irra caalatti dhageettii guddaa qaba. Impaaromentii guddaa qaba waan ta'eef hundi keessanuu sheerii akka bitattan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsa. Egaa nu hordofaa hojiiwwan ta'aa jiran asiin olii
Meeqam duukaa jiru? Sadii jiru. Dhugaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNN haala kanaan sadii fi duwwaadhaan dirreen duusaa jira. Akkuma argitan uummanni haala kanaan jira. Egaa gara uummataatti kan isin deebisaa odeessan dirreen urjii sadii fi duwwaadhaan duusaa jira. Namoonni riyaakshiniin adda addaa sirriitti eenyutu moo? Dhugaati. Kam deeggatu? Dirreen meeqan duusaa jira dirreen sadii duwwaan. Taphataa cimaan kamisi kan maasii? Taphataa hundi isaanii gaarii. Dirreedha moo urjiidha beekama? Dirreedha. Taphataa cimaan amma argaa jirtu sirriitti angoolii galcheessa kamiidha? Lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11. Hi. Are you fun with soccer? Dirree deeggarta? Are you support Dirree? Okay. Mee garee kamuu deeggarta? Meeqan duusaa jiru? Taphataa cimaadha jettee yaadu kam isa keessaa? Wow! Lapheen yeah, yes. Dirree kanarraa dirreen duwwaa fi sadii urjii duusaa jira. Egaa asitti keessummaa kabajaa argee jira. Eenyu deeggartu? Ana salaatiin ibsaatiin aanjaan biyya tuutoo Kanadarraa dhufnee kun oolaa gammoojjiin nuyi taa'u jirra. Halkan gaarii qabaa lagaa eenyu moohaa ni laallaga. Wancaa kan fudhatuuf kan dalagee jiru fudhata. Kunis Eeman Jaaniin gaarii sirraa dhufee eessumaa tahaa fi kanaaf jecha itti fufi atiif dubbadhu kiyyaa. Kiyya. Nagaa. Fayyaa. Torontoorraa dhufte moo? Asuma. Minisootaa. Okay. Garee kam deeggartaa? Dirree. Goolii meeqan dursaa? Lakkoo taphataa cimaan isa kam jettee yaadda? Ati yeroo duraatti ilaaluu yeroo duraatti amma taphataan amma sirriitti cimaa jiru karaa bitaatiin taphachaa jiru. yaa gama bitaatiin yaa. Waan taphachaa jiru. Lakkoofsa 11. Yaa sirriitti taphataa jira. Okay. Ati tapha kubbaa miilaa kan ijaarratta? Okay. Isinoo tapha kubbaa miilaa kan ijaarratta? Akkamitti ijaaranne? Fiizikaalii ni jala. Ni taphannaas. Ni barsiisnaa ijoollee teenya ni jiraneeshinis akkasumatti barsiisuu qabda. Kubbaan Boonsaa jedhama kunis moo nima kiyyaa?
Hormata gaarii Toronto irraa dhuftan. Ani noor jiraatota irraa hin dhufe. haya. Wallaa jirra Winnipeg jedhama. Biyya takka gaa. Biyya takka ka'e gadaa baankii sheerii bitattanii asumas kana. Yes. Waa'ee gadaa baankii beektu. Bilbila keessa naa kennuu dandeessu ani gadaa baankii dalageetti. Hey guys, Mira, okay, Oromoffaan haasa'u. Gadaa baankii isaan waliin, okay, waa'ee gadaa baankii jechuudha. Yoo lammummaa keessan jijjiirtan, doolaar 800 irraa jalqabdan jechuudha. Yoo lammummaan jijjiirre ta'e immoo qarshii Itoophiyaa qarshii 20 irraa jalqabdan. The minimum, the maximum 350 million. Egaa caffee aannanii yookiin Meeksikoo irraa wannoo qaba. Lafa godhatee jira. Gamoo mataa isaa qaba. Damee 90 banatee jira. Yaa bilbila keessan qabachuu barbaada. Bilbila keessan Sagal duwwaashan lama lama jaha 826 maqaa inni Salahadin Ibsa Toronto. Maatii kan hundumaa waliin argachuu danda'aman. Would you able to share to them isaanii hunduma isaaniitti loonoo jechuu dandeessa. Maaliif it is very important. Oromoon ikonomiidhaan power hin taane jechuudha tokko. Siyaasa waliin hojjechuu danda'amni diinagdee waliin hojjechuun barbaachisaadha. That is very important. Waliigalli. Mee ati as Minnesota jiraatta waa'ee as Minnesota jiraatta moo hin seera? Waa'ee gadaa baankii biyya dhufte gadaa baankiin nageenya ajaraa seera haa ta'uti waa'ee gadaa baankii qonna jedhee jira miidhagdee aadaa seenaa qabatee seerii sun keessa waan ta'eef waa'ee isaas qabachuutti uummata fayyaa naa ta'a. Ada orang ke? Imam ke? Polis ilmu kita, kita wae kita kayu kita, yang mau dijual dolar besar kita kita bisa. Yo, yang mau dijual demo, pasti kita sama kita merajakan. Tapi yang ini kita merajakan. Hari ini kita, mari. Semua berbanding sudah kita akan dilakukan. Akka gatte ilaali jedhee bitime gabaadhi. Prime Minister ini sibira jirti maarree. Muummichi pireezidaantii sibira jirti maara kun bilbila keenya naa kenna. Maqaa kee. Tarfa. Egaa akkamitti hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM ani maqaan koo Taaddesaan jedhama. Kan argu Minnesota keessatti Osfaanaa bara 2024 kan qophaa'e Minnesota keessatti jechuudha. Amma taphatamaa jiruun Direedawaan urjii 2-2dhaan dursaa jira. Akkuma beekamu kaayyoon anas dhufeef waa'ee sheerii gadaa baankii. Gadaa baankii akkuma beekamu duudhaa fi seenaa aadaa uummata Oromoo qabatee kan as ba'e baankii jijjiiramaa baankii dhaloota haaraa yookiin new generationidha. Baankiin kun immoo sheerii gurguraa jira. Akkuma beekamu biyya keessatti sheerii holdaroota 28 ol kan qabu akkasumas immoo damee biyya keessatti hanga 90tti kan bane kaapitaala isaa biiliyoona 2 hanga waggoota 3-5 dhufe keessatti immoo gara kaapitaala biiliyoona 7tti ol guddisuudhaaf kan hojjechaa jiru halkanii guyyaa. Kanaaf diyaaspooraan ala jirtan hundumti keessanuu sheerii bitachuudhaan uummata keessanis ofis gargaaru Oromoon diinagdeedhaan guddatee badhaadhee saba ambiraatiinis
addunyaa irrattis akka ol dorgomu hundi keenya gahee baahuu qabna jechuudha. Kanaaf namni hundumti sagantaa kanarratti argamtu sheerii bitachuudhaan qooda keessan fudhachuun barbaachisaadha. Namni diinagdeedhaan hin guddanne, namni diinagdee of harkaa hin qabne egeruu bahuu qaba. Oromoon diinagdeedhaan hojjenne irra caalatti dhageettii guddaa qaba, impaawoormentii guddaa qaba waan ta'eef hundi keessanuu sheerii akka bitattan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsa. Egaa nu hordofaa hojiiwwan ta'aa jiran asii olii. Sadiif duwwaadhaan mo'ameera. Garee kam beekta? Booni. Dirree fi urjii keessa garee lama jira. Meeqa galee amma booni meeqa qabda? Eenyu galcha? Urjiidha deeggarta kanaaf. Yaa ta'u haa tapha gaarii dansa argaa jira. Akkamitti kubbaa miilaa jaalattaa? Taphataan cimaa keessa kamisa kamisa? Garee kam beekta? Urjiidha? Carraan jira jettee yaadda sadiif duwwaadhaan dursamaa jira. Oh, okay. Nagaa, fayyuma nagaa, eenyu jedhu? Dheeressaa ani Taaddasaan jedhama. Baga wal argine. Maaliif dhuftanas maal hojjettu? Asitti gammachuu akkana kun uummanni marti bakkee mara Oromoon jedhamu walitti wal ga'e kanatti illee gammachuu kana booda fudhataa yeroo jalqabaatiif moo itti hirmaattan immoo yeroo baay'ee irratti hirmaattan yeroo jalqabaati kana hammam itti gammaddan uummata kana? baay'ee baay'ee as jiraattu moo iddoo biraa jiraattu? yeroo maddoo Biyyaa dhuftan. kana haga argee garuu itti gammadee kan uumaan keenya kanarraa kana itti fuudhee itti beekee kan iffatee jira kana fakkaata. Mee asumaan waa'ee gadaa baankii sheerii beeku. Waa'ee gadaa biyyaa dhuftan miti? Gadaan baankii sheerii gurguraa jira. Gadaa baankii sheerii akka bitattaniif waamicha dabarsaa jira. Isin biyya kana jiraatu Minisota as keessa jiraatu. Kanaaf yoo lammummaa jijjiirtan kuma digdamaan inni xiqqaan kuma digdama inni guddaan miliyoona 350 yoo lammummaa jijjiirtan immoo miliyoona 100 doolaara 800 irraa jalqabanii bitachuu qabu. Fedhii qabdu isa bitachuu qabu. Oromoon diinagdeedhaan guddachuu qaba. Ifadha kan Aku mari kita. Ada wadang dalam. Aku amma kami egalanii haala kanaan guutamee jira. Isteediyeemii kana keessatti amma dirreen hojiin duwwaadha. Dirreen sadiin duusaa jiru jechuudha. Qabatamaa jira. Haala gaariidhaan waadaan taphatu. Amma taphataan sun qabatee hojii qabatee jira. Dirreen irraa fudhateera. Dirreen garba duraatiin. Halo.
lakkoofsi kudha tokko haala gaariidhaan taphachaa jira. Karaa harka bitaatiin qabatee isa sanii kennee galchaadhaaf kennee hamma xiqqootitti bira darbe jechuudha. Egaa haala kanaan egaa akkamitti hojjettoota sagantaa miidiyaa FNM ani maqaan koo Taaddasaa jedhama. Kanarra Minnesota keessatti Osfaanaa bara 2024 kan qophaa'e Minnesota keessatti jechuudha. Amma taphatamaa jiruun Dirreedawaan urjii 2-2dhaan dursaa jira. Akkuma beekamu kaayyoon anas dhufeef waa'ee sheerii Gadaa Baankii. Gadaa Baankii akkuma beekamu duudhaa fi seenaa aadaa uummata Oromoo qabateen kanas ba'e baankii jijjiiramaa, baankii dhaloota haaraa yookiin new generationidha. Baankiin kun immoo sheerii gurguraa jira. Akkuma beekamu biyya keessatti sheerii holdaroota 28 ol kan qabu akkasumas immoo damee biyya keessatti hanga 90tti kan bane kaapitaala isaa biiliyoona 2 hanga waggoota 3-5 dhufe keessatti immoo gara kaapitaala biiliyoona 7tti ol guddisuudhaaf kan hojjechaa jiru halkan biyyaa. Kanaaf diyaaspooraan haala jirtan hundumti keessanuu sheerii bitachuudhaan uummata keessanis ofis gargaaru Oromoon dinagdeedhaan guddatee badhaadhee saba ambiraatiinis addunyaa irratti isa ol dorgomu hundi keenya gahee baa'uu qabna jechuudha. Kanaaf namni hundumti sagantaa kanarratti argamtu sheerii bitachuudhaan qooda keessan fudhachuun barbaachisaadha. Namni dinagdeedhaan hin guddanne, namni dinagdee of harkaa hin qabne egeruu bahuu qaba. Oromoon dinagdeedhaan hojjete irra caalatti dhageettii guddaa qaba. Invaaroomentii guddaa qaba waan ta'eef hundi keessanuu sheerii akka bitattan gamanumaan dhaamsa isin dabarsa. Egaa Loofa hojiiwwan ta'aa jiran ofii sadii duwwaadhaan